Welcome. This one is chapter 4, known as products. Now we are on the 4 chapters of entrepreneurship. So on chapter 1, chapter 2, chapter 3, the recent one on business plan or developing a business plan. So now we are on the 4th chapter, which is products. And what's the products, what type of product you want to produce, and how many types of product are there, and different concepts can be articulated in this chapter. So if you are the newcomers for our channels, hopefully you are benefited from these chapters, and the whole tutorial video we are uploaded there. So don't forget to be like, subscribe, share our channels. So jirtu harka fuun hordoftoonni channel keenya arraa boqonnaa afuraffaatiin wal argine irra jechuudha. Entrepreneurship boqonnaa tokko, boqonnaa lammaffaa, boqonnaa sadaffaa fi har'ammoo boqonnaa afuraffaa irratti wal argine. Kanaaf channel keenya faaraa taatan taanaan baga nagaan dhuftan jechaa miseensummaa keessan cimsachuuf subscribe gochuun eegaltu jechuudha. Warroonni channel keenyaaf maamila yookaan miseensa taatan immoo channel keenya like gochuun share gochuun isinirraa eegama jechuudha. Akka tutorial keenya irratti waa qayyabachaa jirtan abdii qabna. Yaadni kunis kommentiidhaan nuuf kaa'amuu ni danda'a jechuudha. Kommentii nu kennuu yoo hin dagatina. Kanaaf kallattimaan gara tutorialtti seennaa jechuudha. So we define the term product as anything that is offered to a market for attention, acquisition, use or consumption, and that might satisfy want or need. Kanaaf product jechuun gabaabumatti wanti gara magaalaatti dhiyeessuu dandeenyu product jedhama. Wanti kun yookaan wanti gara magaalaatti dhiyeessinu kuni product jedhamuudhaaf garuu maybe attention kan harkisuu ta'uu danda'a, acquisition bu'aa kan qabu yookaan immoo consumptionidhaaf bu'aa kan kennu ta'uu danda'a. Walumaa galatti nama tokko yookaan immoo customerii satisfy gochuu kan danda'u yoo ta'e, basic need isaa yookaan wanti kan satisfy gochuu danda'u taanaan product jechuu ni dandeenya jechuudha. Product include more than just tangible goods. Kanaaf product jechuun only tangible kan harkaan qaqqabamu qofaa miti jechuudha. Wantoonni harkaan hin qaqqabamne kanneen akka intangible product warroon jedhamanis jiru jechuudha. So product include physical objects, services, person, place, organization, idea, event, experience or mixes of these entities known as product. Kanaaf product jechuun isaan kana hunda hammata jechuudha. Service are a product that consists of activity like benefit or satisfaction that offered for sales, such as haircuts, tax preparation, home repairs, are the service industry, which is known as an intangible product. So services are essentially intangible and do not result in the ownership of anything. Kanaaf product jechuun both tangible product ta'uu danda'a yookaan immoo intangible product ta'uu danda'a jechuudha. Walumaa galatti garuu tangibles ta'e intangible ta'us namaaf yookaan customerii tokkoof satisfy gochuu danda'a taanaan, wanti isaa fi need isaa deebisa taanaan product jechuu ni dandeenya jechuudha. Other one is the product development process. Given the rapid change in taste, technology and the competition, a company cannot rely solely on its existing product to sustain a growth or to maintain profitability. Therefore, the firm can hope to maintain market and the profit performance only by continuous product innovation. Kanaaf yeroo ammaa
yeroodhaan teknooloojiin update waan deemuuf product keenya isuma duraan qabannee teenya taanaan magaalarra ba'uun keenya waan hin oolle jechuudha. Kanaaf turtii keenya magaalarratti dheeressuudhaaf yookaan immoo kaampaaniin keenya profitable ta'ee yeroo dheeraa akka turu kan barbaannu yoo ta'e yeroo product keenya update gochuun nurraa eegama jechuudha. So an innovation is defined as an idea, products or a pieces of technology that has been developed and marketed to customers who perceive it as a novel or new. So we may call it a process of identifying, creating, delivering a new product's value or benefit that were not offered before in the marketplace. Kanaaf innovation gaafa jennu waan haaraa product keenya irratti dabaluu jechuudha. Asiin dura kan hin baramne, magaalaa irratti kan hin jirre, waan novel ta'e tokko yookaan immoo namni yookaan kastamariin keenya novel yookaan immoo new jedhee fudhatu tokko product keenya irratti dabaluun innovation jedhama jechuudha. So this product development is generally a product improvement, development of entirely new one, the extension that increases the range of a number of line of product that the firm can offer. And this product innovation are not to be confused with invention. Yeah. Kanaaf product innovation gaafa jennu inventionii yookaan kalaqa haaraa wajjin walitti fiduu hin qabnu. Kanaaf product dur qabnu sanarratti modificationii garaagaraa adeemsisuu jechuudha. So in the face of the changing customer need, technologies and the competition, product innovation or the development of new product has become vital to the company's survival. Kanaaf kaampaaniin tokko yeroo dheeraa magaalaa sana keessa turuudhaaf yookaan madaqee jiraachuudhaaf yerootiin product isaa change gochuu, customer need isaa beekuu irraa jira jechuudha. So the firm must also know how to manage the new product as it goes through its life cycle. That is, from its birth through growth, maturity to eventually demise as a newer product come along that better service customer need. Kanaaf biizinasiin tokko yookaan productiin tokko akkuma dhala namaa kana life cycle mataasaa qaba. Dhalachuun jira, guddachuun jira, sana booda immoo du'uun jira jechuudha. Kanaaf magaalaa tokko keessatti entry phase jira, maturity phase jira, akkuma sana decline phase jira jechuudha. Kanaaf feesota kanneen irratti wanta nu mudatuu danda'u dursinee beeknee magaalaa sana keessatti seenuu qabna jechuudha. Generally, product development process kan jennu steepota kanneen qaba. Inni jalqaba new product strategy. Product tokko haaraa tokko kalaquudhaaf strategy kalaquu qabna. Sana booda idea generate goona. Idea hedduu erga generate goone booda idea sana screen goona jechuudha. Keessaa idea filatamaa ta'e keessaa baafna. Sana idea sana erga filanne booda concept development kan jennu testing kan jedhamu jira. Step sanaan deemna. Sana booda market strategy baafna. Business analysis erga cost benefit isaa sirriitti hojjenne booda gara product development itti seenna jechuudha. Product development kanarratti mass product osoo hin taane hamma tokko product produce goone booda magaalaatti test marketing. Kanaaf test marketing sana sirriitti darbe taanaan product keenya gara commercialization itti galchuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf this one is the stages as well as the steps of product development process. Innovation can be very risky for a number of reasons. Yeroo tokko innovation in riskii guddaa karaa itti ta'uu qaba jechuudha. Tokkoffaa new product development is an expensive affair. Gatii guddaa nu gaafachuu danda'a productii haarawaa kalaquun yookaan qopheessuun. New product development takes time. Sa'aatii dheeraa fudhachuu danda'a productii sana qopheessuun. Also, company can dramatically shorten their development time in many industries such as pharmaceuticals, biotechnology, aerospace, food. New product development cycle can as long as 10 to 50 years. Fakkeenyaaf qoricha tokko oomishuudhaaf waggaa 10 haga 15 fudhata. For short, qoricha tokko single drug qopheessuudhaaf jechuudha. However, nowadays of course warri fayyaanii beektu teknooloojiiwwan garaagaraa jiru kanneen akka reverse pharmacology, in silico drug discovery warroonni jedhaman jiru. Umrii kana gabaabsuudhaaf kan hojjetan jechuudha. Kanaaf product new tokko nan qopheeffattee waggaa 10-15 keessa turuun sun kisaaraa guddaa sitti uumuu danda'a jechuudha. As a businessman, as a businessman you have to shortify the time or the duration. Kanaaf new product kalaquun salphaa miti jechuudha. The uncertainty and the unpredictability of the market environment further raise the risk of commercialization. Unexpected delay in development are also a problem, and the new product success record is not encouraging either. Yeah. Yeroo tokko waggaa kana hunda fudhatteeyyuu productiin sun dhumarratti success ta'uu dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf
warri qoricha oomishuu ni beeku, warri pharmaceutical industry ni beeku. Qoricha tokko oomishuudhaaf waggaa 10-15 fudhata jennee. Waggaa 10-15 kostii isaa almost $1 billion American dollar erga fayyadamne booda probabilitiin qoricha ta'uu garuu percentage 5 qofa. Percentage 95 qoricha ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf riskiin akkasii suni encourage naman godhu jechuudha new product development keessatti. The other one is a new product strategy. Effective product innovation is guided by the well-defined new product strategy. So the new product strategy achieves 4 main goals. What is that? The first, to give direction for the new product team that focuses on team effort. Yeah. Direction is sirrii ta'e teamii sanaaf hin kenna, focusing akkuma jiruun teamii sanaa direction sana irratti hundaa'uudhaan strategy isaa galma ga'uuf deema. Inni lammaffaa it help to integrate functional and departmental effort. Integration cimaatiin departmental and functional effort isaanii san irratti oolchuuf akka fayyadaman ni taasisa. Sadaffaa, where understood the new product team, it allows task to delegate to the members who can left to operate independently. Delegation of authority in jira. And the fourth, very act of producing and getting manager to agree on the strategy requires proactive, not reactive management, which increase their likelihood of more through search for innovation opportunity. Yeah. Managerri tokko proactive ta'uu qaba. Durseeti waan tokko xiinxaluu kan danda'u. Gara isaarratti deemna taanaan dafee stop gochuu danda'u qaba. New product strategy sana irratti. Reactive ta'e taanaan erga wanni tokko uumame ta'e taanaan kasaaraan isaa baay'ee guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf new product strategy irratti wantoota kanneen xiyyeeffannoo keessa galchuu qabna jechuudha. So what is idea generation? Idea generation in mind. This idea generation should be proactive and systematic rather than haphazard. Akkasumaan akka fedhiidha yaada akkuma fedhiin osoo hin taane xiinxala guddaa kan systematikiidhaan kan hojjetamudha idea generation jechuudha. This ensures that the company will find not only many ideas but also one that are good for the type of business. Idea hedduun generate gooteef miti. Idea business sanaaf malumaa inni kan jedhu calaluu danda'uu qabna jechuudha. The company typically has to generate many ideas in order to find a few one. And a recent survey of product manager found that 100 proposed new product idea and 39 begin to the product and 70 survived the development. 8 actually reached the marketplace and only 1 eventually reached the business. Kanaaf idea hedduu generate godhe keessa ideyaan gara product itti geeddaramu baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf maal jedha asirratti managerri tokko idea 100 propose yoo godhe 39 gara product development stage itti processii sana osoo seenanii 17 development process keessa osoo galanii achi keessa 8 actually gara marketplace itti osoo dhiyaatanii tokkichi qofti immoo business objective sana irratti meet godhee gara dalagaatti seenuu danda'a jechuudha. Kanaaf idea generation gaafa jennu idea hedduu generate goona sana keessa garuu the best idea that fit with our objective sana argachuun nurraa eegama jechuudha. Idea screening kanaaf fayyada. Idea hedduu qabnu sana keessa idea best idea ta'e sana keessaa baasu. The purpose of ideas generation is to create a large number of ideas. Then the purpose of screening stage is to reduce the number of ideas. Yeah. The first idea reducing stage is the idea screening. The purpose of screening is to spot good idea and drop for what as soon as possible. As a product development cost raised greatly later stage, it is important for a company to go ahead only those product idea which will are profitable product. Yeah. Idea hedduu qabnu keessa idea gara product yookaan profitable ta'e tokko keessaa baasuun waan guddaa nurraa waan eeguudha. Maaliif cost guddaa waan nu gaafatuuf idea profitable hin taane wajjin deemurraa idea profitable ta'e tokko qofaarratti hundaa'uun waa hedduu nuuf salphisuu danda'a jechuudha. So the committee then evaluate the idea against set of general criteria. Criteria garaagaraa baasuudhaan criteria sanarratti hundaa'uudhaan idea sana calaluu ni dandeenya jechuudha. Calaluu ni dandeenya. So typically the committee asks the question such as, is the product truly useful for customer, the society? Is the product good for our particular company? Does the mesh will company objective and the strategy? Do you have a people, skills, resource succeed? Does it deliver more valuable for competing product? Is easy to advertise, distribute? Many companies have well defined system for rating and screening new product. Kanaaf strategy keenya maayin product idea nuti qabnu suni dhugumaan gara product geeddaramuu danda'a. Yoo geeddarames customer keenya satisfy gochuu ni danda'a. Akkasumas goolii yookaan objective nuti qabnu sana meet gochuu ni danda'a. Skillii yookaan immoo resource idea sana gara business itti geeddaruu qabna kan jedhu irratti hundaa'uudhaan idea calaluu ni dandeenya jechuudha.
So the next one is the concept development testing. So idea screen gone boda concept development and the testing it development. So attractive idea must be developed into product concept. It is important to distinguish between the product idea, product concept and the product image. Product idea is an idea for possible product that a company can see itself offering to the market. Product concept is detailed version of the idea stated in meaningful customer terms or consumer term. The product image is the way the consumer perceive an actual or potential product. Kana idea business idea qabnu sana gara maalitti geeddaru qabna gara product idea tti geeddaru qabna. Product idea jechuun gabaabumatti wanni nuti idea finne suni gara product tti geeddarame magaalaa irratti ba'uu ni danda'a jennee yaadu jechuudha. Inni product concept kan jennu kun immoo gara amma product idea sana kallattiimaan gara waan qabatamaa ta'e gara customeritti waan ba'uu danda'utiin geeddaruu qabna. Sana booda product image goonee customerii biraan geenya jechuudha. Customerii laalee murtee isaa kennu kan yaada dhufu. Kanaaf product idea, product concept, product image is very important for concept development and testing. Concept testing calls for testing a new product concepts with a group of target consumer. Kanaaf customerii keenya hojii yookaan target customerii keenya hojii product sana maal goona test goona jechuudha new product isa. The concept may be presented to customer symbolically or physically. Akkamitti bifa symbolitiin yookaan immoo bifa physical ta'een maal goona present gochuufii qabna jechuudha customerii keenya waa'ee product yaadnee sana concept isa. Naaf irratti walii galu taanaan deemne irratti hin galan taanaan immoo irra deebinee modify gochuu danda'u qabna jechuudha. Inni aanu market strategy development. The market strategy statement consists of 3 parts. First part describes the target market, the planned positioning and the sales, market share, profit goal for the first few years. Market strategy gaafa jennu product tokko erga oomishne booda product sana gara magaalaatti gaafa baafnu target marketing keenya eenyu isaa plaanii baasuu qabna jechuudha. Planned positioning eessatti location isaa, sales isaa, market share, profit argachuu goal isaa waggoota muraasaaf kaa'uu yookaan plan gochuu danda'u qabna. Inni lammaffaa marketing strategy statement outline the price gatiin isaa, distribution isaa bifa kamiin distribute goona, channel of distribution, budgeting for the first year. Kana beekuun nurra jira. Third part is marketing strategy statement describe long run sales, profit goals and marketing mix strategy. Amma yeroo gabaabaaf osoo hin taane karoora yeroo dheeraa baasuu danda'u qabna jechuudha. Salesin keenya maal fakkaata? Profit goaliin waggoota 5 bu'aan argachuu qabnu maal ta'uu qaba kan jedhu gas gochuu danda'u nurra jira jechuudha. Rather on a business analysis, once the management has decided on the product concept, the marketing strategy can evaluate the business attractiveness of the proposal. Now, concepts product concept isa check goneerra market strategy keenya erga baafnee booda kallattii manama gara proposal keenyatti deemna jechuudha. Effectiveness isaa maal fakkaata kan jedhu. Kanaaf business analysis is involved the review of sales, cost, profit projection for new product to find out whether they satisfy the company's objective or not. If they do, the product proceed to the product development stage. Amma customerii keenya satisfy gochuudha. Product nuti barbaannu kan profit nuti barbaannu kan nu argamsiisu taanaan kaayyoo keenya galma kan geessisu taanaan kallattiimaan gara product development stage itti galuu qabna jechuudha. To estimate sales, the company looks at the sales history of similar products and conduct survey of market opinion. Kanaaf estimate gochuudhaaf sales keenya fakkeenya product isuma fakkaatu kan magaalaa irra jiru sanaan check goona jechuudha. Maal fakkaata kan jedhu. The other one here is about product development. So far, for many new product concepts, the product may have existed only as a word description, a drawing, or perhaps a crude mock-up or model. Amma product concept testing, product idea, product image gaafa jennu still waan qabatamaa hin qabnu jechuudha. Yookaan modeelii qabna malee. Kanaaf amma gara qabatamatti seenu jenna jechuudha. If the product concept passes the business test, it moves to a product development. Here, research in the development or engineering develop the product concept into physical product. Amma gara waan qabatamatti geeddaruu danda'u qabna jechuudha. Keessattuu warroonni department research in the development akkasumas engineering department product kana gara physical objectiitti nu geeddaru jechuudha. Product concept kana. So the product development step, however, now course for a large jump in investment, it will show whether the product idea can be turned into workable product or not. Kanaaf amma kallattiimaan gara product oomishuu yookaan immoo product sana qabatamaan
produce gochuutti deemna jechuudha. Erga kana goone booda testing marketing. If the product passes functional and the customer test, the next step is simply testing and marketing. The stage at which the product and the marketing program are introduced into more realistic market setting. Test marketing gives a marketer experience with marketing the product before going to the great expenses of full introduction. Place the company tests the product and its entire marketing program, like positioning strategy, advertising, distribution, pricing, branding, packaging, budget level. Amma productiin tokko erga oomishame booda gara magaalaatti baafnee market sana test goonaan jechuudha. Magaalarra finnee customerichi maal jedha waa'ee product keenya kan jedhu test goona jechuudha. Yeroo akkasii sana garuu strategiin keenya kanneen akka positioning strategy, advertising strategy, distribution strategy, pricing strategy, branding, packaging, budgeting level keenya duruma murteessuu danda'u nurraa eegamaa jechuudha. So once the product can pass test marketing, you can further for commercialization. So test marketing gives the management the information needed to make a final decision about whether to launch the new product. If the company goes ahead with commercialization, that is introducing the new product into the market, it will face high cost for advertising, sales promotion, other marketing effort in the first year. So the company will have to build or rent a manufacturing facility. It must have a sufficient fund to gear up the production to meet the demand. Kanaaf amma gara bal'inaan oomishutti yookaan immoo commercialization gochuutti gaafa seennu commercialization gochuun salphaa miti. Maaliif product tokko baay'ifnee gaafa oomishnu costiin nuti baafnu wantoota hundaafuu ni dabala. Fakkeenyaaf cost of promotion ni dabala, cost of advertisement ni dabala, sales promotion ni dabala. Kanaaf waggaa gabaabaa keessatti product profit eeguun nurraa waan hin eegamne ta'uu danda'a jechuudha. Gaafa commercialization goonu. Kanaaf commercialization gochuun gabaabumatti productiin keenya market testing sana erga darbee booda bal'inaan oomishnee gara magaalaatti dhiyeessu jechuudha. The other one is product protection. There is an intellectual property, very broadly means a legal right which results from intellectual activity in an industrial, scientific, literary or artistic field. Product protection jechuun product keenya erga oomishne booda protectioniin isarraa eegama. Maaliif dhaabbanni tokko product keenya fakkeessee oomishee gurguruu danda'a, magaalaa keenya cabsuu danda'a jechuudha. Kanaaf paatentiin nu barbaachisa, eegumsi nu barbaachisa jechuudha, seeraa qabeessummaan nu barbaachisa. Kanaaf inni sun immoo intellectual property yookaan immoo patent right jedhama jechuudha. Country have a law to protect intellectual property for two main reasons. Biyyoonni garaagaraa seerri jira jechuudha. Seerri intellectual property eegu jechuudha. Waa lamaaf inni gurguddaan seerri kan barbaachisuuf yookaan eegumsi kan barbaachisu wantoota gurguddoo lamaaf. Tokkoffaa, one is to give a statutory expression of the moral and economic rights of the creators in their creation and the right of the public in access to this creation. Tokkoffaa, namicha kalaqa mirga abbaa kalaqaa sana eegsisuu fi mooraalii namicha tokko yookaan immoo namicha kalaqee hojii sana product sana fide sana eeguu fi gatii yookaan immoo biyya tokko dooniit gochuu danda'u waan argamsiisuu danda'u akka argamsiisuuf intellectual property rightiin baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaa to promote a deliberate act of government policy, creativity in the dissemination as well as application of result to encourage fair trading which would contribute economic and social development. Mootummaafu galii barbaachisu namichi tokko akka kafan namoota hojii kalaqan garaagaraa qaban cimsuuf, jajjabeessuuf, baay'isuu fi eegumsi kun yookaan intellectual rightiin kun ni barbaachisa. Generally speaking, intellectual property law aims to safeguarding creators and other producers of intellectual goods service by granting them certain time limited right to control the use of made of those products. Kanaaf walumaa galatti intellectual property law maaliif barbaachise? Safeguard gochuuf, eegumsa gochuuf creatoriidhaaf yookaan immoo producerii garaagaraatiif intellectual good in the service isaanii eegumsa itti kennuudhaan waggoota muraasa gidduutti mirga isaanii fayyadamanii akka fayyadaman gochuudhaaf eegumsi kun ni barbaachisa jechuudha. Eegumsoota kanneen keessaa inni tokko paatentiidha. Patent is a document issued upon application by the government office or regional office acting for several countries which describe invention and create a legal situation in which a patented invention can normally only be exploited or manufactured, used, sold, ported with the authorization of the owner of the patent. Kanaaf patent jechuun gabaabumatti dookumentiidha jechuudha.
Dokumentiin kun mirga abbaa kalaqummaa nama tokko kan eegu kan cimsu jechuudha. Namni tokko product tokko erga patentii itti qabaate kan gurgurus isaa fedhii yookaan mirga isaa malee yookaan immoo gaafii isaa yookaan immoo eeyyama isaa malee namni biraa product sana manufacture gochuu hin danda'u, fayyadamuu hin danda'u, gurguruu hin danda'u yookaan import export gochuu hin danda'u jechuudha. Invention means a solution to the specific problem in the field of technology. An invention may relate to the product or process and the protection conferred by the patent limited in the time generally around 20. Kanaaf invention jechuun waan haaraa uumuudha. Waan haaraa kana namni tokko uume taanaan waggoota 20 at least patent ta'ee isaan eegama jechuudha. Condition of patentability. Wantoonni patentabilityidhaaf yookaan patentii akka argattuuf si taasisan kondishinoonni maali kan jedhu laal. So an invention must meet several criteria if it is to be eligible for a patent protection. Kanaaf patentii argachuudhaaf kalaqni kan kee wantoota gurguddoo hedduu of keessatti maal guutuu qaba yookaan criteriyaan inni guutuutu jira jechuudha. Inni tokkoffaa the invention must consist of patentable subject matter. Inni lammaffaa the invention must be industrially applicable or useful. Waan nama fayyadu ta'uu qaba. Novel ta'uu qaba. Waan haaraa ta'uu qaba. Must exhibit sufficient or inventive step. Be non-obvious. Jechuun waan haaraa waan magaalaa sanarratti waan community sanaaf waan gaarii waan dabalu yookaan immoo waa wayii solve gochuu kan danda'u ta'uu qaba. A disclosure of an invention in the patent application must meet certain standard. Kanneen erga guute patentii argachuu ni dandeetta jechuudha bu'aa keetiif. Patentable subject matter established by statutes and it is usually defined in terms of exception of patentability. The general rule being that patent protection should be available for invention in the field of technology. Subject matter which may be excluded from patentability include wantoonni patentii si kennisiisuu hin dandeenye immoo eenyufaa kan jedhu laal. Tokkoffaa discovery of material or substance already existing. Wantuma jiru discover godhe yoo jette patentiin argattu. Scientific theory kanneen akka mathematical method isaanan kuni patentii siin argamsiisan. Plant and animal as well as microorganisms and essentially biological process for the production of plant, animal, other than non-biological and microbiological process, schemes, rules, methods such as those for doing business, performing purely mental acts or playing games does not get any patent. Method of treatment for human and animal or diagnostic method practiced on human and animal but not products for using such method, there is no patent at all. Isaanan kanneen irratti patentiin argattu. Fakkeenyaaf nama tokko yaaluuf yookaan animaalii tokko yaaluudhaaf yookaan diagnosis gochuudhaaf nan danda'a yookaan immoo bifa kanaan gochuu nan danda'a yoo jette patentiin si kennamuu hin danda'u gonkumaa. Skiimiin garaagaraa, meetodoloojiin garaagaraa biizinesi tokko hojjechuuf yookaan immoo geemiitti taphachuuf fakkeenyaaf appilikeeshinii garaagaraa yoo tanaa goote patentii si kennuu hin danda'amu jechuudha. Industrial applicability or utility. Applicability and the industrial applicability are the expression reflecting respectively the possibility of making and the manufacturing practice, that of carrying out of using the practice. The term industrial should be considered in the broadest sense, including any kind of industry. In common language, industrial activity means a technical activity on the certain scale. Industrial applicability of an invention means that application or making use of an invention by technical means of certain scale. So national and regional law practice concerning industrial applicability require vary significantly. Applicability and industrial applicability kan jedhu termileen kunniin hamma tokko garaagarummaa ni qabu. Industrial gaafa jedhu kan industry gaafa jedhu kaampaanii yookaan immoo bakka nuti itti involve taanee hojjechinu tokko jechuudha. Dhaabbata wayii jechuudha. So at one end of the spectrum, the requirement of industrial applicability is met as long as a claimed invention can be made in industry without taking into account the use of an invention. At the other end of the spectrum, the usefulness of the claimed invention is to take into account for the determination of industrial applicability. On the other hand, some countries do not require industrial applicability or utility. So novelty jechuun waan haaraa yookaan kalaqa haaraa gaafate jechuudha reefuu laalleerra. Novelty is fundamental requirement in any examination of substance and undisputed condition of patentability. Wanti kalaqnu gabaabumatti maal ta'uu qaba? Waan haaraa ta'uu qaba jechuudha. Waan dur hin jirre ta'uu qaba. Waan rakkoo tokko hiikuu danda'u ta'uu qaba malee duruma jira taanaan invention hin jedhamu. Novel hin jedhamu jechuudha. Novel hin jedhamu.
Non-obvious gaafa jennu maalitti relation requirement of inventive steps also referred to as non-obvious. The question whether or not invention would be obvious or ordinary skill art. Yaa dandeettii guddaa waan hin gaafanne akkasumaan waanuma salphaa gabaabumatti namni kamuu kalaquu danda'u kan namni kamuyyuu hojjechuu danda'u ta'e taanaan paatantiitti kennuun hin barbaachisu jechuudha. Trademark any visible sign of capable of distinguishing goods or service of an enterprise from other enterprise. Yaa productiin kaampaanii tokko kaampaanii biraatiin adda baasuudhaaf trademarkii qabu baay'een isaanii. Kanaaf trademarkii tokko fakkeenyaaf Toyota yoo fudhatan trademarkiin isaa Vitz irraa garaagarummaa qaba jechuudha. Trademark jechuun san fakkeenyaaf trademarkiin what company known as fakkeenyaaf Boeing company Ethiopian Airline fakkeenyaaf Boeing irraa kan bitu yoo ta'e Boeingin trademarkii mataa isaa qaba jechuudha. Kaampaanii airplane oomishu kan biraarraa waan isa adda baasu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee trademarkiin kun qubee ta'uu danda'a baay'ee numerikaan wayii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf Vitzin V shape ta'e circularii. Kanaaf V that indicate Vitz jechuudha. Fakkeenyaaf leetarii ta'uu danda'a. Device ta'uu danda'a. Colored mark ta'uu danda'a. Combination of letters and photograph ta'uu danda'a. Isaan logo ta'uu danda'a. Trademarkii jennaan jechuudha isaan kanneen. Audible sign yookaan sound mark ta'uu danda'a. Olfactor mark like smell mark and other invisible sign ifaa ta'uu danda'u jechuudha trademark. So the requirements of distinctiveness trademark in order to function must be distinctive. Trademarkiin kaampaanii tokko kaampaanii biraarraa garaagarummaa qabaachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Applein Samsung irraa garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Toshibaan Apple irraa garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. So the other one is copyright. Copyright is simply the law that protects authors, artists and others. Yeroo baay'ee artistoonni, film actoroonni yookaan immoo barreessitoonni garaagaraa copyrightii kana mirga copyrightii kana qabu jechuudha. Copyrightii kana qabu jechuudha. Kanaaf copyrightiin yeroo baay'ee artistootaaf barreessitoota garaagaraatiif fayyada jechuudha. So the copyright protects intellectual property including books, music, plays, chronology, photographs, games, arts and labels as well as architecture, blueprint, computer program, sound recording. Isaan kanneeniif copyrightiin ni kennama jechuudha. So walumaa galatti chapteriin afuraffaan about product jedhu kuni hammanan deemsisa jechuudha. Kanaaf innirraa thank you very much for your nice attention. Chapterii shanaffaatiin aga ol arginutti galatoomaa jechuun barbaada. So thank you very much. Kanaaf warroonni haaraa taatan ammas akkuma jedhu like gochuu, subscribe gochuu kan daganne jechuu barbaada.